ati nafsiyyaa kee keessatti karoorfattee jira jiraan tamare mucaa jaallattee jira jiraan jirtu ofirkaa galfachuuf mitiire. Abadan wanti jaalalli jedhame hin jiru. Haaloo dhuma inni naan jedhe san bawachuuf ammalee. Igale. Kazaan akkasuma ta'ee jimaata nan dawwalaa hin jedhe. Yoomsatte gaa isa duraan sidiise innamma isa duraan sidiise amma innamma isa duraan sidiise amma harkaan sitti kennate. Eeka. Maa yaani ilmoodhuma tokko barbaada malee inni natu diqaalaa abbaa argee baatamoo? Ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha. Siigalee jaalalaaf osoo hin taane ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha wanti isaa. Wanti siigalee. Isa kana gurbichi gaayis. Azaan ishii jedheen mani jimaata yoo nam bilbilaaf jedhe natti naqqaa namni kun hin jedhe nan dhiise. Qidaamillee bilbilee fi dhugaa rabbii. Kazaan aduu sanbataa saa tokkotti akka biyya kanaatti saa tokkotti akka Itoophiyaatti saa jaatti jechuudha nam bilbilee fi akkamii sinii gaara mitii sida madaamin tasaafarte siin jedheera hin dhuftuu hin jedheen mana madaamitti dhaan inni dhufaa jiru amma. Manuma madaamitti waamaa jirtaati? Eeywa. Ishii boo? Kazaan ishii jedhee yookaan hin boruunii dhufuu dandeessi yookaan immoo iftaan dhufuu dandeessi hin dhuftaa jennaan bakka nan dhufaa taaskiin barbaaddataa jira naan jedhe yaa waaqa galataan ka'e galfadhe kaa nan dhutaale kaa lamu nan fiige kaa gibbii keessa ga'e. Jechuun mee asirratti waa si gaafa mana madaamitti akkamitti na waamta jedhee sin gaafanne mana madaamii nan sodaadha siin hin jenne ati immoo madaamii kana hin sodaanne ati dhugaadhuma mana madaamitti waamaa jirtamoo bakka biraatti immoo waamaa jirta. Yeroo ayyaana amma ijoolleen yeroo ayyaana hin dhufanii hin taphatanii hin nyaatanii hin dhuganii hin galan ani halagaadhaan jedhu nama kamiyyuu amma inni naaf abbaa manaati miti halagaadhaan jedhu eessuma kiyyaan beekti madaamiin kan koo isa sana jechuudha eessuma kootiin jedheen. Madaamiin kee gaafa si bira dhufan loltu hin horiitu jechuudha. Laa kana namni kamiyyuu ragaa bahuu danda'a. Kazaan itti fufayyee. Fuuldura mana kanaa kaameeratu jira. Gadi bahee raawwadee dhumanii dhufe kaama kashararee sa'a sagalitti dhufe achirraan naannoo hiikootu jennaan achirraan sa'aatii meeqatti kottu oye sa'aatii meeqatti kottu jettee irratti madaamiin hin jirtu jettee immoo akkanumaan kottu rakkoo hin qabu jettee irra deebii bakka tana bee akka tuwaan irra deebii madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu baaftee bakka ishiin deemte tokko hin jiru mana jirti ishiin eessa dhatti mana ofii deemte. Kuma qabdii garuu madaamiin waan kana. Amma inni as ga'utti ani ooman itti mere. Na sobuu danda'a waan ta'eef. Madaamiin mana jirtu gaafati madaamiin mana jirtu jettu si dhufuuf si walii gal. Waliigalee keessa jira malee amma as ga'utti muddame dhimate. Akkam jettee kan inni kanatti kottu jette beerra deebii akkam jettee kottu jennaan dhufu muddame qoy jechuun maal godhi jette kottu maal godhi jette. Irra deebii haa ta'uu danda'u. No rakkoon qabu. Rakkoon qabu itti fufate. Inni dhufee kaakalaas inni waan dhufeefis abbaa beeka. Inni dhufee sa'a sagalitti dhufee sa'a sagalitti gadumaan bahee dhugaa waaqaa gadumaan bahee makiinaa keessaa bu'ee makiinaan hin deeme bakka aanana babbalee ol gadiin jedheeni hin galee gaafa galu. Naafaa jiraatti madaamiin koo dhugaa waaqa. Inni dhufte kaa madaamiin koo inni dhuftee inni dhaabbatte kaa balbalaan hundee madaamiin hin jirtu hin jennee jedhe. Haayii reefuma dhuguu hundi du'an hin argine yoo akkamitti dhufteen jedhe kaanis fakkeesse. Agarta tokkummaa neetworkii si qabeera. Mukaan kooti neetworkii. Gara kallattii isa sanaatiin hin dhagaa'e. Nagaama tokkummas neetworkii si dhaabeera. Amma sirraa hin jiraa? Sirraa hin jira amma gallakkiseera mitiire gallakkiseera. Aywa. Al tokko bishaanan fudda.
اللهم صل اتهوب እና bin wannati jette keessattan tokko si yaadachiisa ilmoo dhuma tokko kottu narraa argadhu wal'iisuun keenya kanaan gaarii miti ilmoo tokko sirraa fedha akkas jettee ofitti waamte waan sana kaasi namni illee dhaga'u rakkoo hin qabu ilmoo tokko fedha akkasiin addan baanu waan jedhamu san. Dhugaadha. Dhugaa waaqa akkasuman jedheeni ani maaliif sagalee illee ni jira. Nan jedheeni maaliif ilmoo mitiiti namni kun caafuma isaa ga'u nu baay'ee si dabbara beektaa. Namni akkamitti gochoota fi jechoota addaa asirratti mudatee akkam akka sammuun isaa yaadee ani hin beeku. Dhugaa waaqaa dubbachuu fi sigalee. Eeshi. Inni dhufe qaama isaa sagal guute silaati. Si ulfeessuu dhufa gaammoo utuu dubbannu dhiifama naa godhi si ulfeessuu dhufe malee wanta akkasi ka walii galtee jechuun ulfaa'idhumaa dhufe kaa sorry jechuun ifuman godhe dhiifama naa godhi bakka suuraan mul'atu kanaan fooloo godhaa namni sun akkaawuntii sanaan viidiyoo ba'uuf deema waan ta'eef akkaawunticha yeroodhaaf kennee kan isaatiin ba'uu waan sodaateef bakka suuraan jiru sana fooloo godhaa gaayis. Okay banadhuutti fuuf jechuun walii galteedha waan ta'eef lapheen sodaatin abshir. Kolfati qabee sorry. Okay itti fufi eenyu godhi. Viidiyoo banadhu namni mana fooloon godhe mana fooloo godhaa hin dagatinaa mana fooloo gochuu. Ayyee itti fufi banadhuuti. Azaaniin dhufe kaasaa sagalitti as ga'e abbaan alangaa. Sagal sa'aatii kamitti? Sagal jechuun akka jechuun sagal isa kam? Sa'aatii amma itti deemaa jiru kana jechuudha. Ishi. Azaaniin dhufee taaskarraa hin bu'ee taaskiin hin buusee mana ol seenee hin taa'ee madaamiin koo hin dhuftee ulee qabattee dhuftee. Koi gaafa taaskiin buusu eessa naqasiin hin jenne gaafa taaskii keessaa buu taaskii sana baangaalii moo Oromootu fide waan sitti dubbate hin qabu maal jettee. Maallatti dubbataree silaa waliigaltee dhuma wanta dubbatee hin qabu. Ishi. Azaan nu isaa dhufee akkana taa'u madaamii xiyya ulee gindii tokko baattee dhufte dhugaa rabbii dhageessitti argisiisuun hin danda'amu kasana. Maaliif maaliif ulee fudhattee dhuftire eessatti mool galchite manuma arabaa keessa moo kifilii biraa wayiiti moo. Kichinii bakka sallaaja wanta adda addaa istoorii wayiitu jira laa. Okay. Azaan hin dhuftee lola kaaste kan beektitti meera kaa isaa dhufee taaskirraa bu'u akkas yaamee jira jedheen itti mee eessa naan jette kaalamu dhugaa rabbi eessa naan jette kunoo as jira dhaqeen ol galchaa si medate amma naan isin yaamutti hin dubbatin hin jedheen ishii jettee hin dhufte kaalamu dhugaa rabbi isaa ol galuu dhufte lamuun qiyaamaa gadi buuste lolte maal jedha artii naan jedhe maa gaafa dhugaa waan hin jedha arti waan ishii lola artaan hin beeku hin jedhee. Sigale. Hin lolteeni lafa rukuttee achittee as jettee kan jettee san jette gaafa qalamu. Sigale. Kazaan bakka sa'aatiin ajjaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe. Viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaal amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana. Nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaaf hin deemtu sittan iyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema naaf eenyurraa buutudha. Nan deema minaamin jedhee viidiyoo sasiifan ergaa yoo waadaa galte ofumaa keetii ilaalta akkattan balbala irra taa'ee eegaa jiru. Okay zabanyaa ta'eet man eegee sa'aatiin hin deemee angidii sa'aatiin gaafa deemuu. Jaarsi madaamii kan kootii. Akka inni gadi baadhee balbala irra teessee eeggatte. Dhugaa. Ilaa yoo akkatti quba foon na tutte hin jedhee yoo akkatti quba keetiin na tutte ashaaraa keetitti asirratti mul'ata waan ta'e jennaan siisisuu nan danda'a quba keetiin nan tuttu achuma teessan jedhee. Isa akka leecha waan barii wayii viidiyoo diimaa wayii viidiyoo waraabee. Waraabdina ergitee namni Itoophiyaadha jennaan anis feesbuukarra waan gad lakkitee namni komii hedduun irratti kaafnaan viidiyoo waraabennaan deemtee viidiyoo waraabde maaliif afata lafaa sanatiyyi
afata Itoophiyaa fakkaatee nama burjaajessee ture. Sana milkaneeffachuuf immoo viidiyoo waraabee erginsi hin jedhee ati waraabdee ergite ammallee yoo danda'ame bakkicha nu agarsiiftaatti fufi. Gazaan yoo na tuutteen jireen akkatti quba keetiin na tuutte ashaaratu sirratti mul'ata siisuu nan danda'an na sintuqini anaasaa umaafas yaame malee waa biraatiif miti. Inaa softaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa keessumatti baaftee galtaa yoo dhugaan qabaanne immoo galmaan hin jiruun jedheen dhugaa waaqa maaliifi shamarran tokko tokko hin jirtan kosii dhugaa waaqayyo maaliifi haasa'uun isin ulfaata. Booddee isinitti himaa tokkoon keessan gadansin fuudhaani. Itti fufi. Balbarate seeggate gaa natu kin jette. Dhugaa maaliifi natu beeka. Bakkan ka'ee bakka kana ga'ee natu beeka. Anaafi ijoollee naannaa kootitu beeka yaani. Eegalee. Kazaan akkasuma jedhamee sa'aatiin gaafa deemu hin hidhame irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin hidhee madaamin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waasi gaafa hidha kana irratti sillolu akkamitti dhuu dandeesse? Fakkeenyaaf odeeffannoo akka hin qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan. Wanti sun akkami barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo naamni. Barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhanii odeeffannoo akka dhageettan sitti himaa. Maa inni wanti kun akkamitti ta'uu danda'e yeroo kan qopheessite? Barbareedhanis salaamata hin jenneen jalqaba isaatiitti wantan barbareedhanis salaamata jedheen hin qabu. Barbareen bakkuma salaamata jedheen qaba. Kazaan hin lamu annan hidhee madaamin xiyyeeyinas faraarraateen sodaachiste. Jechuun tarkaanfuma jalqabaanii tanii isuma normaalii jiru. Laa isuma normaalii yeroo miti erga dubbiin baxabbaxamee ani olaasee gadaasee jedha malee isuma normaalii yeroo miti. Jechuun barbaree minaaminiin hin jiru gaama wal loltanii hidhuutti deebitan. Nan hidhee madaamii xiyyaan hidhaadhumaan bulchan jedheen. Hidhichisi namaaf agalu hidhichisi isa kana miti hidhachi akkas miti kunoo hidhichisa kana miti. Hidhichisuma kana laa. Nan hidhaadhuma sa'aatiin deebitama sa'a tokko wayi ta'eera halkan keessaa sa'a tokko wayi ta'eera. Kazaan hidhaadhumaan bulcha malee wanta keessi halkanii darbee. Nan hidhan jedheen hin hidhamee mucaan jaartii. Gaafa siitanu nan hidhinaa rabbashine isin rabbashine jechuun humnaan. Yaa wanta humnaanis nu rabbashe tokko hin jiru sababni isaa harka keenya keessa jira kaa wanta baay'eetu fuuldura isaa jira wanti ittiin as faraarraamuusi waa baay'eetu jira. Bakka akkana jedhu hin qabu harka keenya jira waan ta'e jennaan. Fuuldura isaa guraadee bilaafni. Fuuldura isaa guraadee bilaafni jira rasagalee meeshaaleen. Ayiwa. Maal naajjeesi jedhe dhugaa waaqa naajjeesi jennaan abadan hin jedheen maala mana namaa keessatti si jeesu hin jedheen wanta ani si ajjeesus hin qabu jedhee hin hidhame nan hidhee maali har'a yoo lalaalturreen korree dubartii fakkaachuu dandeechi laa abadan harka dubartii fakkaachuu dandeessi garuu akkasii miti. Kazaan hin hidhamee silkiin irraa fuudhamee silkii kunan fudhee baatarnii nan bansiisee baatarnii irraa nan dallachiisee ilma jaartii waati gaafataa deemaa paatarnii rukuttee bansiifte moo biruma dhaabattee hiiteeruma qofa ban jettee. Hidheerumaan silkii kiisii keessaa fuudhee baatarnii natti min jedheeni hin himee gaafa himu nan banee irraa hin dallate irraa dallateen silkii kiyya fudhadhee lafumaan godhadhe silkii kuu lafa nan godhadhe kiyyadheen akkasumaadha. Lamuu barbareetu qophaa'ee jira barbaree fashafoo bishaan ho'atu jira. Haabo. Maali kaa inni kana caala na gubee salleeni ijattiin ishii cangalaase qaaqabe adhee ishee. Barbaree fashaboo moo? Barbaree fashaboo bishaan ho'a daffisee jechuudha ho'aadha bishichi labbii jechuudha akka sirriitti itti yaanii itti dhaga'amu. Taa dhaga'amu sirriitti gubaan namaa. Odeeffannoo kana qoy mee asirratti waan si gaafa barbaree fi ashaboon akka humna dhabsiisu akka jechuun
odeeffannoo kana dura qabda moo akkamitti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a nama kana adochuu danda'a itti yaadde waan kana. Jechuun ani ofumaa kiyyaaf yaade waan hundaa gaafan godhu namaan mari'adde yookaan namaan haasa'e osoo hin taane ofumaa kiyyaaf mari'adde waan an godhu tokko keessatti nan mari'adda maaliif jireenyaan kalee jiraaddes ofumaa kiyyaaf mari'addee tanani malee namaan mari'addeeti miti kan kaleessas jiraadde sii galee. Eeshi. Kazaan ittiin naqee Iju amma iju matire bifte barbare fashabo baxabaxe iju matire bifte maaliif silaa barin dhufu silaa yaada kana lufamu kiyya keessaa nan jirudha dhugaadha kirirooksii dhugii jedhe hin beeka kaawwat mana madaamii keessa waan adda addaa waan jiru of ajjeesi jedhe of ajjeesi reeffi kee fe'amee biyyaa galu haatiif abbaan keetu si awwaallachuu danda'a waan ta'e jennaan jedhee wanta adda addaa san kamisa galgala naan jedhe akkama gubaa kanaan baachuun qaba jedhe malee gubaa kana baachuun qaban jedhe dhugaa waaqayyooti ittiin naqee numa abidda nan qabsiisadhee kasii kana maqaa dhiiraa nyaattu. Ibidda barbare mulatti kitti gootee ibidda jalatti qabsiifte. Dhugaa wanti nama kolfisiisu hin jiru dhugaa waaqa kanarratti maaliif osoo nanarra du'ee osoo nanarra waa tokko ta'ee osoo nanarra miidhamee kan boo'u haadha kooti firoottan kooti obbolaa kooti. Namni kun arra boru edee guyyaa lama boodatti na irraanfatan. Haati koo immoo yaa zalaalam manguddoodha manguddoo kanaan immoo mboochi woomsi arga jetti yoomi jagee arga jetti halkanii guyyaan itti bilbilaa teechi maaliif ani kanarraa ayyuu bilisa ta'ee of utubuun kiyya maaliif haaloo kan koosan baachuudhaaf sii galee haqa koollee nan gaafadhe nan dhabe mee seeruma haqa keenya gaafattuun arga jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhee furmaata nan dhabe garuu immoo karaa kamiin iyyuu ammas ta'e boruu siftaanis ta'e nama haqa koo dhabuu sii miti haqa koo sin dhabu oomiyyuu haqa koo nama dhabuu sii miti haqni koo si nama naa deebi'a. tokkoon ishii jechuudha. Sii galee maaliif inni gubaa kana caale kan na gube dhukkubbii kana caala kan na dhibamsiise. Sii galee. Kanaaf ittiin naqee barbaree fashaboo kana bulbulee ittiin naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen. Ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee qaamamtee duutuu barbaadde. Kunoo ibiddichi akkas miti kana miti ibiddichi. Ayiwa ammaa bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbiin ammaatti gaaf. Ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee mana itti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e hin fagaanne laa balbaluma irraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kana miin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf biyyi lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaa hin gahin biyya lafaa irratti zaaba seensifte itti fuuf. Innuu kana caalaa zaaba na seensise miti hima. Osoo narra du'e eenyutu na beekaan osoo akka ijoollee nama kaanii fooqarraa of gaddarbuu dhufaa martii dhuguu jira uffannisuun jira maaloo ta'uutu jira owwaree eegutu jira mataa maraachutu jira waa meeqatu jira odoon akkas ta'e eenyutu na beekaa namni dhugaa koo gadi ba'ee naa dubbatu jira hin beekan ka wanti namni naa dubbatu hin jiru oonan ofii kiyyaa taa'ee ofii dubbatadha ofumaa kiyyaan dubbatadha maaltu na ajjeesu du'aaf ajjeechuus na geessi. Maal ta'u wareebu nageessi maaliif odoon dhugaa qabu dhugaa kiyyasa fudhadhee duutu dhufe wanta akkas jedhu hin jiru maaliif anumatu taa'ee dhugaa koosan baatata anumatu taa'ee dubbatata akkuma narra dubbatu kanatti borus gaafan biyya koo galee anumatu taa'ee dubbata odoo narra du'ee osoo narra lubbuun kan koo baatee odoo akkuma inni jedhee sammuu kuna dogoggorsu biyya soorii naa adabe suuraa naa adabe gaa suuraa sin agarsiisan ture tokko naa adabeera tiiktookiin achirraan naa adabee na baase itti fufi suuraa agarsiisu naa adabee argitaniitti waan ta'eef akka inni itti hidhamee jiru nama biraan hangalche booda isa ibiddaatu naa adabee ayya itti fufi.
Eeni odoon har'a lubbuu koo balleechi. Osoon har'a wareegi. Osoon har'a akkuma inni jedhu martii san dhuge. Osoon akka jedhu inni akka jedhu kirooksii san dhuge. Osoo akkuma inni jedhu akkuma nama kaaniititti sammuun koo tuqame har'a eenyutu bakka kana taa'ee naa dubbata? Namni naa dubbatu jira? Namni naa taasisu jira? Hin jiru. Hin jiru. Haadha koo bakka kanatti waan akka ta'ee du'e beekti. Hin jiru. Obbolaa kootu akka waan akka ta'ee du'e beekti. Beeku namni kamiyyuu. Ani of utubuun kiyya